Ani irate dua. Sigale? Animo. Irate itu sinjaru. Arakat derati. Hagaga imali ofran kenne Arafat. Arakat derati. Ani ijoollee argeeti. Gochaanin beekama. Gochayyoo beekamte arra eebba deeme wanti eebba qaba. Bayyaan keenya mucaan bayyaan argee eebba qaba makiina bite. Maalli faggatan dhiira taanaan dhuftee achitti hin dubbatin. Wanni yoomna himte. Viidiyoo waraaban takka keessatti waasina garreekam. Beekaatiin mogga. Intal ilmi namaa cuftii lubbuyyee anna sodaadhee bishaan intal rakkoo ban namni miidiyaa kun lafa. Amma mee muti wal hasamira. Suura si hojjetaanii war. Akkasitti saadaam duraa wal jaalanne wal jibbine yoo jaalalti dhumatti kabajaan jiraachuu qaba arras baruuf ansee jaaladhaa kobbaleessa qiyyaa gastii kan dhufu gasti qiyyaa gasti kan dhufa atilee yoo dhufte daqiiqaa 5 caalaa turuun qabdu nagaa fayyaa ol kaafanne adda deemu hasanichi wanti kun fiduun jiru. Reef. Daruus kun fireendii qiyya ture duraan na jaalata. Galchuu. Mee ol galchee. Oraanaan geessu. Ol galchime. Amma naaf daddaa fitan nure. Rakkoon qabuun fitan. Bakka sittaa tolu nageetti. Ayyee hana naquutessuu hin dandeettu. Arafaa tana hanga namni caqasi. Namni barate qaamni barate dafee waa namarraa hubata. Hanga irraa dirasi hagana waliin haasoftee ana nama akkamii akka ta'e akkamitti na baruu dhabde qooyati. Ansi baree jira si hubadhee jira. Ati garuu aariin asii qabu na tuffattee gastii kana cufii an barsii miti kasi olii agartee mi waan rabbii wallahi wani nama nyaashu dura sun bafarna taagul ka addunyaa bareedinaa miti waan biraa fakkaatu maan ta'an sigalee qaalii xiyya abbaan fide na kabajan gastii san cufii bayi saadam waan keessaa sitti muun qaba sireesi sittaasa waan sammuu kiyyaan bareedeen qaba gastii kana cufii bayi sin jannaa barati Maanda walirre. Maraataan na sirbee ani si dawwal. Kana dawwaltuuf. Dhagay sitti ma. Rabbuu gasi dhaabe sila azoo rabbi ana si qabe. Maali? Rabbuu gasi dhaabe sila gad dhaabatte. Anoof. Dhagay sitti ma. Wanti ni sitti aaree wanti ni si jibbeef simu wallahi anduraan akkaan hangaan si kabaju anduraan xiqqeeshallee baqasee yeroo mayyee sammuu diiraa karoora qaba beekta. Azaa amma si jibbee wallahi. Maaliif? Maaliif na jibbite menatti? Gaaf qaanuu wallahi saadam hin beekta. Namni 255 kun inda huntaree Samiraa arsiituun teessanii kunoo beekuu dandeessi. Hangaan si kabaju. Hangaan si sodaadhu hin beekti. Dammoo gaafa ati qaalee kiyya dudde san hangasumaa si jibbeen. Gasti laal guyyaa san silaa qurxuqqurti si gaafachuu fadha keessaan. Yoo taate hin taate yoo taate hin taatu deemirraa bis hin jannaan azaa hin dinne gaafuma sanees cufiya. Ayyaa amma dhageetta. Gaaf sanii. Barbaade. Hubbunan cufi. Malee Muniira galchimee Muniira. Eebbi gaaf sanii miti. Hoggaanan irraa beesin jeesan sabboontuu xiyya si galchaa qoy. Hoggaanan irraa beesin jeesan haa jettee silaa baate dulli kun hin dhufu. Ansii miti agartee midhiira duniyaa irra jirtu dhiisi. Gana uumamtee halaqamtee yoo jiraattee usi malee dhiira biraa ijaan hin miidhagdu jeetiin sammuu xiyyatti himee tureen duraa. Waa si gaafadhu? Si malee taganaa addunyaarra jirtu dhiisi taganaa halaqamtee uumamtee jireenya mataa sitti uffattu hin jaaladhu jee ture. Waa si gaafadhu? Daruus jirtaati lubbuu. Galcha daqiiqa. Intala nama dhageettu? Nan dhagaa dubbadhu. Waan wayis beeki ati las biratti si jaaladhee sitti heerumuu murteesse ati akka ta'uu dinnaan achirraa si jibbee jette. Akkanaami? Namni tokko erga dhugaan nama jaallatee dhugaan namatti ajamee bultii nama kana waliin ijaaradhee murteesse sababa waan basiixa haajaa salphaa tanaaf tokko nama Guyyaa Muniira teenya galchi. Muniira ergadhu. Muniiraadha.
Muniiraan tana eegaltee siin jettii bara ammas kana eegaltee siin jechaa jirte qoomantiin. Olgalchi. Gastiin erganne re'aa ergattu. Amma dhagaya Yaasi waan daanjee dhageesse. Atuu dhagaye dura waan nanu siin jedhu ofumaan haasa'ini. haasoo dheeraan barbaadu deemii asirraa bahi. Nuwaas kun wallaahi gurbaan afaaniin na soba malee nama jaala. Mee nama jaallattee jirta Arafaat? An jaaladhu anne kumaata abbaa fitoo jaalatte abbaa kasii odii malee kasii gadi qasama. Ati waa'ee jaalalaa kanaa maaliif hin dhibni isaa Arafaat ati amma dura ganaadha dalagatta waa'ee jaalalaa dhaabii kana dalagatti. Ismaa jidduu seentanaa sani sanna waan Maali seenna maaliif hin seenne waa'ee dalagaa keessa jirti malee waa'ee jaalalaa. Mee qooyi ila saada waa wayii jechuun ni barbaada dhugumatti Muniira Arafaatiin. Habiib. Aboon galtu gastiin erganne maala kana godhattan sa isin jaalallu waa'ee jaalalaa maaf hin dhiisa jaalaltuutu waa jiruuti. Isaa sani saadammaa hinaaf tadhiisi kaa isaa sani. Maaliif hinaaftaa? Isaada kala to mina galchu baatu rakkoon qabu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Jirtani nagaya. Fayyaa. Baga nagaya andu. Muniira. Baga nagaya leeyte na Arafat. Baga nagayaan dhufte. Maal jette? Lubbuyyaa ajandaa bareedaa haaree kabiraan nu fiduuf deemta ammas. Ganda keenya asii kanarra. Nuti baraka ajandaa Rakkatu dadhabinaa Muniira ammas. torbaanuma itti ajandaa nu fidda lubbuu. Fooloo si godheeti jira naa deebisi keessaa na dubbisi. Ayyee na gooteeti. Saadaa Oo Muniira. akkam jirta nagaya? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaadhaami. Waalaikum salaam jedhi Muniira. Jee bara assalamu alaikum siin jeen jira nan dhageenye moo? Saadaam akkam jette? Ani salaamu alaikum siin jedhe. Egaa asurra bara islaamni xiqqaata waaqayfataa fa'aa jira. Namni adda addaa mi? Ta'ullee ati Oromoon dirqama. akkam bultanitti olii galla. Amantaa kan kee wanti dursu hin jiru oma fedhe haa ta'u. Hinde. Muniira. Jechuun wayyee. Keessaa na dubbisi moobila ya barsantii shan qabaa baasalaama saada. Samee Yaa intalmee deemiiti amma bayaanarraa eebisaa qaba. wayichi ollee wayin siime. Wallaahi Tokko ne kaasi godhadhu malee naan jee. achitti duba maatitte. Samira urjii xiyyaa tana beektanii Arafaat eenyuti? Maal jettaan? Beektanii isiniin jedhe. Jaalallee teeti? Of waan gaafatamte namatti miti waan biraan haasanii bakka qalbiin tantee jaalallee teetii ijaartii teetii kana waan ati beektu fokkattu. Hin beeknu dha nuti. Jibda siin jetti yeroo Arafaat namni si fuudhu hin jiru itti yeroo qoomantii barreessite. Waan isin gadi ni jira bara. Itti jabaadhu bareeda jirta Arafaatiyyee nagee jiradha saada. Hayyee. Muniira. Itti jabaadhu waan gaarii jirta. Dhagaa shitti maa. Waan gaarii jirti bar nutuu caluma jennee din dubbatiraan jettee mootii irra nu darbu jirti. Gaddaafaan si booda nu qabtuun taloo tanaati amma dura akkasi dubbanneetti nu qaareessitee. Ammallee waan asirratti dubbattu hin qabdu Muniira waan akkana ta'eef waan akkana dandeeffillee keessaa sitti himuu danda'a. Namni hundi qaba waan ta'eef. Akkas yoo ansi mararee wanti kun si qoccee wanti kun aarii sitti ta'e deemfoora si godhee jira keessaanis sitti himu. Haa qottu. Kalaas yalla. Maal jechuun nan beekan waan namni natti himu nan beekan hunda nan beekan beekatti hin gawwaa fakkaata malee. Matoo barsanti tolchee bareechee beekan. Sitti himatillee isaa daawwa barbaada. Arafaat hin dubbatin. Maal jechuun? Arafaat Biyyee na dhagaye Arafaat yeroo takka waan tokko siin jedha dhugaa jiru sitti himaan amma si ta'uun fudhattee ati namaa walii buute namni ummata kana durseetiin si bira dhufu hin jiru dhugaa jiru sitti himaan jibbamtus Tokko sana jaalattus kasan dheeratiin. isaanii achi naamusa horadhu hai akka ati na jaalattu illee nan beeka. Kan godhu waan takka sasanii lafa kaayi waan takka hin taatu maal taate jettee iyya. Saada waan kana hunda isinitti himuu danda'a keessaanii piliis nu dhiifadhaa hin beektan ani lubbuyyeedha ani Arafaati bicootee san taa'an argeeti maal taatan nan beeka waan kana uumeefis
waan jiruus. Yani Saadam perlu jangan le sinjalatin iya jenne ni akasih behaya sadam ke. Harargee yoo malee malee hin jaaladhu si jammaran. Lah harus arsiin sirriitti yaare amiti dur wal fuutee ilma wal irraa warra jirti tasanii lama jaalachuun mirga qabdani. Amma bakka saadaa ke sana dubbisi yalla. Samira Oro. Beeti. Samira geedeti dubbadda. Mobilii bosu jitan kama. Saadam si wajjin sa'a jira saadam jira no Asa lubu ala sinjara dai sin kabaja be khatin kaldi gorem beetani si resi ki zena so. Kaza baka la saadam ke sana dubbisi. Saada ke sana dubbisi. Arafat follow na Davis. inna Si Follow mana Davis. sa'a Si Davis era lubu. jiddu nama seenanii haasa'u Amma Davis oduun sulaan. Dubbati na shi wanta kan dubbati na sa wana rakas jamunira nan beka. Itti ma shiru kon ko bona amansiisa keessa. Ilalaali. Muri waa isin taatuuf hin beekne si jamara. Amala isillee hin beekne nu amma miti dura beeknaa jechuudha dhugaa rabbi. Nu amma isirraan dubbachuuf osoo hin taane kabajaa keetiin cadhimara. Wallaa bullaa. Waan isin akka Amma fa'aatti illee si ni beeka. kabanyeeti malee. Beekee ilaali. Si kabanyeeti malee waan barbaanne jechuun hin wallaalle. Niqatiidha kokooni niqatiidha dhugaa rabbi. Akkamitti nama naaxxise si jamara. Amma si mana kan kee taa'ee Muniiraan nama maqaa keessan naaxxise. iddoo hine maal jettanii irra isin? Muniiraan maqaa keessan isin dhoyitee amma? Samira. Katillee namni muniiraatu kan jiru callise. Namni Beetii muniiraatu bakka kan jiru. yalla keessaanis hin dubbisa. Amma na dubbis keessaan dhugaa rabbi. Ayyee.